Jawween keenya maal jedha? Tapha biliilichi faranjii ittiin shawwatu hin waa Itoophiyaan kabalee misoomte jechuu dandeessa. Garuu diinagdeen biyyattii carraan malleen irratti bahee fi carraan hojii uumame ekspoortiin meeshaan nuti biliilii kanarraa ekspoortii goone takkittiin maaliin uumaan jiru. Kanaaf waan akkanaa ijoollee biyya alaatii bashannanaa dhuftu gammachiisuu danda'a. Jawwee nagaan siifa ta'u akkam nagaa keeti baddee malufta waa'een bililicii kun immoo si dhiisuu badi deem. Faranjii ittiin goyoomsuuf hin ta'u waa jetti faranjiin Las Vegasii dhufanii Finfinneetti waa jedhu moo Toronto irraa dhufanii jedhu moo Oslo irraa dhufanii jedhu moo dhuguma faranjii biliciliin hin goyoomsa. Ijoollee biyya alaatiif bashannanaaf dhuftu gammachiisuu danda'a. Biyya alaatii ijoolleen keenya diasporaan bashannanaaf namni dhufu hin jiru. Maatii isaa laaluu dhufa. Bashannanaaf gaafa deemnu Punta Canaaf adeemna, Meeksikoof adeemna, Kuubaaf adeemna. Diasporaa baay'een akka bashannanaaf gaafa ta'u. Ijoolleen biyya alaa warra waggaa meeqaaf si wajjin dhaabbatan diasporaas akka kana qeessuu yaalen maatii isaa laaluu fuudhaaf biyya isaa laaluuf dhufa diasporaan malee bashannanuufis diasporaan baay'een biyya kana waan dhufu natti hin fakkaatu. Jawwee akkaataa tammatti jettu kana duwwaa miti because waggaa lama sadi ati biyya ambaa jirta koriidarii lamma hojjetamaa jiru kun bareedinni magaalaa Finfinnee amma hojjetamaa jiru kun waggaa lama sadi asitti baay'ee isaa quban qabdu nutis dura akkas fagoo mateenyeetu waan asii fagootti ilaallu balaaleffachaa turre amma bakka wal jijjiirre magaalaan kanaan dura ajaaseetiif keessa deemuu hin dandeenye magaalaa kanaan dura xiraaseetiif keessa deemuu hin dandeenye har'a magaalaan Finfinnee qulqullooftee Afrikaa keessaa the top 10 number 1 gaafataatu kun sin gammachiifne Jawwee maaltu si gammachiisa obboloota keetii morri waan kana hojjete warrumatti dheengadda ani gargaartuu isaaniiti taakkoon jalatti qaba jetteedhaam gurra cufatanii jedhanii utuma arrabsamanii xiqqaatanii har'a hojjetanii siinis uummanni Oromoos akka inni boquu ol qabatee deemu godhaa jiru import exportii duwwaa miti waan sana duwwaa irratti maa xiyyeeffattati karaa bareechuun uummataaf biyya bareechuun uummataaf sabaaf balbala hojii banaam hojii meeqatu karaa kana gubbaatti saaqamaa jira dur Oromoo construction hojjetu agarreen beenu har'a shaakala meeqa fidaa jira hojiin kun nama meeqa balbala hojii banaa jiram nama meeqatu hojjechaa jiram vaaliyuun manoota karaarra jiran durii qorqorroon itti maramee pilaastikiin itti maramee kunoo boolee madaalamee asuma ollaa koo kana dur sana fakkaatu har'a otoo dhuftee ijaan agarte hirraa jira atumti mataan kee waan har'a dubbattu kanatti itti qaanofta fagoo jirta waa'ee importiif exportii dhufu waa lasiin qookan sammuu si qabe malee wanti biyya kana keessatti hojjetamaa jiru waan salphaa miti osoo asii lolli jiru achiin lolli jiru bichuutti miila ka'anii achiin harkisanii asiin harkisanii waan meeqa otoo godhanii kana hundumaa keessa obboleessa kee hojjechaa jiru siyaasaan fuuldura dhaabbatu lafa rakkoon jiru rakkoo kana jira jedhu nuti samma dandeenya irraa dubbanna lafa waan gaariin jirutti garuu obboleessa kooti laakino siyaasaan wal fuuldurallee dhaabbannu siyaasi keellee naaf hin ta'ini garuu hojiin kee kanatti immoo gammadeera hojiin kee kun gaariidha jedhanii yoo wal jajjabeessan maal rakkoo qaba obboleessa kee miti